Milala. Waan tokkoon jedhatteenaan waan gadheetu lafa kanatti dhalataan kanaan dhufeef fayyummaa mucaa koo si gaafachuudhaaf. Sinaan. Milala. Nagaa jirtaa? Maal? Ilaa maal sitti fakkaate? Yoo gaabbeeraa nan deebi'aa jechuun bilbiltate balbala sitti cufameera. Dhugaa uumame amanuu dadhabee toofumaa wixxifatanne. Waan barbaade yoo ta'e tuffii nama kana ga'u maaliin? Kana booddee eenyuun yoo sun danda'u bilbila irratti bilbiluu dhiisiiti. Sababa isaatiin mataan akkas bawwaafatu barbaada. Anatu deebisaa. Si maal labdeet maamna hordofu maal irraa barbaadda? Akaadha manaa kee arraba dheerate. Siinan of eeggadhu. Arraba kan dheerachaa jiru sin Dhaggeeffadhu. Yookiin dursii dafii na ajjeesi. Intaloo taanaan fayyaattan qotee si awwaala. anatu fayyaatti qotee si awwaala. Kanadis maal irraa barbaadaa jirtu? Calee maal wanti sun? Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaa. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan hammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessaniin bakkuma isin jirtaniin ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa maradameewwan keenya babal'ifachaa jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 43 Duwwaa yookaan Duwwaa 988 60 70 80 yoo jettane bilbilli keenya banaadha. Yookaan karaa marsaalee hawaasa keenyaa Facebook, Telegiraamii, TikTok fi kan kana fakkaatan odaa elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa elektirooniksii. Tole, obbo Siinan. Akkami quufti keenya akka quruphee raasii kutaatu sun sirraa galee?
Wanti uumamee jira moo kan jarjarsitee uumamte? Waan guddaas miti. Nama wayitu qabaa ganna gadhiisaa jechaa jira. Ani immoo yeroo kanatti nama sadarkaa koon taane nama madaalaa wajjin gadi bu'ee wal'aansoo ol qabachuun barbaanne. Rakkoon qabu kun. Kun hojii keenyadha. Ati namas rakkise qofa eenyummaa sana beeksisi malee isaaf nuti xumura. Firoo, walumaa nuuf oolte deebisnee fixuu hin dandeenye. Yeroo rakkina keenya nu cinaa dhaabbatteetta. Yeroo rakkina kan kee immoo si fuuldura dhaabbanne waan hunda xumuruudhaaf qophiidha. Nuti yeroo keenya miti lubbuu keenya Yuusuf kennina. Nan beeka. Waan hedduu waliin dabarsinee jirra. Kun garuu waan salphaa ta'edha. Eeyyamaa ta'uu keessaniif guddaa galatooma. Suuraa mucichaa kanadha. Telegiraamiin siif erga. Rakkoon qaba. Yeroo gabaabaa keessatti xumurree si beeksisa. Eeggadhaa. Isin harkatti akka waan tokko iyyuu hin taane. Tokkoffaan eenyummaa koo akka baruufi. Inni lammataa quuftii waan irra ba'eef akka irraa galuuf jedheen. Sakkararaan kanaaf immoo isin bilbila. Rakkoon qaba. Bilbilaan haasofna. Gudditti dogoggora tokko akkuma uumu barbaada. Tasuma uumamu anis ijoollee nan beeksisa har'umayyuu isa booddaan xumuraan uumatti dhiisiti. Haala hojii keenya har'aa kaasnee eegalla. Tole. Agartee ani Firaa'ol murtoo kana sirriitti murteessuuf hin turre. Eenyummaa koo akkuma dabartuuf hin kana sirriitti raawwachaa. Ani garuu dhiiran siis yaadus. Madhageessaa. Ani Firaa'ol nama akka xiqqoo baana gadi bu'ee sadarkaa koo tuqsiisuun barbaanne. Xiqqoo miti sii xiqqoo. Amma sararri kus keessatti nu deemee taphachiise. Dhiira taate anaaf naa baati malee natti baataadha malee nama natti bittee kittina reessistaa kennu. Na dhagee waan tokko sitte. Kana booddee adabattee hin teessu taanaan murtoo kana waliin sirratti fudhadha. Saree akka kee wajjin immoo gadi bu'ee yeroo itti qoosu. Sareesi! Ani saree miti beeki. Hundumaayyuu na dhageessuuf arrabni isaa keessatti du'uu hin danda'u. Daa'imummaan isaa amma isa gadhiistu irraanfachiisaa. Rakkoon qabu. Miti dhiisi. Yaaddain. Miti dhiisi. Wanta barbaachisu hunda goone karaa irratti siif kenna. Fageessaati gataa. Miti. Siniin bilbilu. Nuuf dhiisisan. kabajamtoota keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii sagantaa maatii kanarratti argamuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Egaa sagantaan kun sagantaa maatiiti. Yeroo bareedaa akka dabarsinu abdii qabna. Xiqqoo isin teessisne egaa wanni maatii kun namaan guutuma ture odumaa asii achi jejjennu isin tursiifne kanatti aansuudhaan maatiin hin seenu haamileedhaan naas himattu. Egaa sagantaan kun akkuma isin jedhe sagantaa maatiiti.
keessummoota keenya warri abbootii sagantaa yeroo ammaa dhufaa jiru hundi keenya iyyuu kabajaan ol kaanee tootu isaan simanii natti tola. Kanaa dhufu. Sagantaa kana fakkaatu akkuma sila isin kaasee isaan tunuu qopheesse takka irra deebi'aati naa galateeffadhaa. Sinaan himiraa. Kanatti aansuudhaan immoo warra maatii sagantaa kana qopheesse. Ifaajii hedduudhaan booddee maatiin akka maatiitti walgahee wajjin taa'ee taphachuu qaba. Gammachuu waliin qooddachuu qaba jechuudhaan obbo Firaa'olii fi addee Miilaalaan jiru. Garanumaaniin carraa isaaniif hin laata. Waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Egaa akkuma beekamu anaaf jaartiin koo Miilaalaan yeroo dheeraa booddee bu'aa bahii hedduu booddee garaa dhiifamaa naaf qabaattee anaaf garaa bal'attee sanummoo daa'ima kiyya waliin haala kanaan gammachuu koo guutuu gochuudhaaf bu'aa bahii hedduu waliin dabarsine isheenis laphee dhiifamaa naaf qabaattee garaa bal'attee yeroo rakkisa hedduu dabarsite manatti deebitee jirti. Anis maatii wajjin sababa kanaan wal qabatee ishee galateeffachuudhaaf akka kanatti hundi keenya walitti qabannu barbaade jechuudha. Irra deebi'een ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada isiniin. Saree gaati warraa koo waan xiqqoo waan jettu yoo qabaatte isheedhaaf hin carraa kenna. Galatoomii firoo. Maatiin keenya hundumtuu har'a waan nu gidduutti arganiif guddaa galatoomaa. Wanti sun hundi darbee immoo har'a Firaa'ol nama onneensaa jaalalaan guutame, nama dhugaa carraa lammataa dhiifama naaf godhee carraa lammataa jireenya keenya keessatti akka qabaannu na taasisee jira. Dhalootaaf nama fakkeenya ta'uudha. Guddaan si galateeffadhaa, sin jaalladha firoo koo, maatii koo, obboleettii koo, adaadoo koo, biiloo akkasumas maatiiwwan keenya hundumtuu guddaan sin galateeffadhaa. Galatoomaa isinin jaalladhaa. Guyyoota muraasa booddee egaa daa'imni har'a garaa koo keessa jiru kun harkatti qabannee immoo waaqnis nu gargaaree kan wal arginu ta'a. Kanatti aansuun duratti yeroo Miilaalaan kaastu argitanii Firaa'ol fakkeenyummaa isaa dhaloota sanaaf jecha isaanis sagantaa addaa tokko qopheessaniiru. Sagantaan isaan qopheessan sagantaa fakkeenyummaa ta'u hangafti quxisuudhaaf waan gaarii dabarsee kenna miti ree fakkeenyummaa jechuun isa kana. Kanaafuu sagantaa bareedaa tokko qopheessaniiru. Sagantaan suni gammachuu isaaniitti irratti gammachuu dabaluuf jecha Miilaalaa fi obbo Firaa'ol sagantaa bareedaa akka maatiitti qopheessaniiru. Sagantaa kanarratti gara waltajjiitti kan hin affeeru Boonaa fi Bilisee hin affeera. Boonaa fi Biliseen hangafoota isaanii fakkeenya godhatanii jaalala maatii waliif aarsaa kaffaluu quxisuu isaaniitti dabarsuudhaaf. Egaa ijoolleen kun Boonaa fi Biliseen waggaa hedduudhaaf yeroo hedduudhaaf jaalalaan warra hangafa isaanii fi hiriyoottan gaarii naannawa isaanii jiran fakkeenya godhatanii ijoollee waliin turanidha. Har'a immoo qubeellaa godhachuudhaaf jedhama. Kanaan wal qabatee warri sirna kana qopheesse Firaa'ol oduu waan kana
sirnicha isaanumti oduu naaf taasisanii carraa isaaniif ilaalcha Firaa'ol. Ayyee galatoomii dabala. Kanaaf biliseen kufaatii ka'uu gaddaaf gammachuu hedduu waliin dabarsitanii baga guyyaa kana geessanii baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Obboleettiin koo biliseen tokkittii akka ija kootiitti kanan baay'ee of eeggadhuuf kanan baay'ee jaalladhu. Har'a egaa boona yommuu dabarsee sii kennu akkati kunuunsitu akkati ishee cinaa taatu bara keessan hundumaa sana amaneetini. Kanaaf irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Ati warra akkamitti carraa xiqqoo kennaaf. Tole firoo galatoomi. Biloon nama ba'eetti qajeeltuu nama gaariidha. Boonaa biloo argachuu keetiif ati carra qabeessa. Yeroon keessan hafee hundumtuu kan eebbaa akkasiniif ta'uun hawwaa. Waaqni isin haa eebbisu carraa gaarii. Meeluunis amma lubbuu lama kanarra isheen dhaabnu kabajaan akkana ta'an hamilee annaa teechisa kabajaan. Isinis iddoo keessan qabadha. Hamilee kun waan bareedaa maatii jechuun akkas waan gaarii waliif qooduu jechuun akkas kanatti aansuudhaan obbo Firaa'olin affeera. Hamilee anaa simadhaa. Egaa maatiin kun haala kanaan iddoo kana ga'uunsaa egaa Rabbi nu gargaaree guyyaa kana geenye jirra. Rabbiin gaditti immoo akka hiriyaa caalaa immoo akka obboleessaatti nama ijoollummaa kaasee nu waliin guddate bu'aa ba'ii hedduu nu waliin dabarse. Kan wajjin bu'aa ba'ii hedduu keessa darbe roobsanii isa hedduu galateeffachuun barbaada. Naa galateeffadha. Roobsan gara kana kottu. Isaaf hin carraa kenna amma immoo. Egaa duraan dursee waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Maqaa firootiif maqaa meeluutiin baga nagaan dhuftan. Kanatti aansuudhaan maatiin kun kan beeku waa ba'ii baay'ee dabarseetu kan as ga'e. Rabbi nu gargaare. Rabbi guyyaa har'aa kana nu agarsiise. Akka naaf galateeffattan hin barbaada. Kanatti aansuudhaan guyyaa har'aa kana akka namaatti baay'ee kan inni eegaa ture. Naman baay'ee jaalladhuuf, naman baay'ee kabaju, umurii koo guutuu waliin jiraachuudhaaf naman barbaadu. Siifu.
Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessanii bakkuma isin jirtaniin ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa maradameewwan keenya babal'ifachaa jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 43 Duwwaa 7 yookaan Duwwaa 988 60 70 80 yoo jettan bilbilli keenya banaadha. Yookaan karaa marsaalee hawaasa keenyaa Facebook, Telegiraamii, TikTok fi kan kana fakkaatan odaa elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa elektirooniksii. Sagantichi yeroo isaa kan hin eegalle waan ta'eef ani immoo tuni waamamee dhufuuf baay'ee of kalchaa. Namni tokkoon keessaa nan socho'an mana kana na bitaa jirtu. Of eeggannoo callisaa. Sinan akka dogoggorre. Dhaggeeffadhu meela. Haadha manaa koo. Haadha ijoollee koo. Qabeenya koo amma dhumaatti nama naa wajjin jiraattu jedheen si yaadatu. Ati garuu waan barbaadde itti fayyadamte akka qodaa qabaatti darbattee nagatte. Atis gatii qabu. Maaloo Sinan. Firaa'olis gatii qabu. Maaloo Sinan maaloo. Dogoggorre. Maaloo Sinan. Sitti meera dogoggorre. Sinan. Akka dogoggorre. Garuu meelaala wanta tokko shakka. Namichi kun abbaa humnaati. Namichi kun akkuma naan dhiigadde na reebe naan na doorsisee nama natti bite yookaan immoo qabeenya jabaa sitti kennee afaan keessi rukaamsee akka ittiin dubbanne si taasisee ta'a. Miti Sinan. Waan hundumaa kan balleesse ana miti ana ajjeesi kun ona ajjeesi. Ana na ajjeesi. Garuu immoo ammatu waan barbaadate iyyuu meelaala. Merre gatiin jaalalaaf baafamu. Merre meelaala gatiin jaalalaaf baafamu. Erga jaalalli sibiratti gatiin qabute hundi keessanuu gatiin qabdani. Gatiin qabdani. Sinan dogoggorre. Nama firaa waliin ajjeesa. Taanseemmoo hunda keessan hin ajjeesa. Hunda keessan hin ajjeesa. Anaan lafa onaa irratti na dhiistanii ofii ol badhaaftanii ol shuumtanii. Askabay. Sinan maaltu yeroo san? Hello? Army malo.